Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuural Hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenya tan ramadaana 10 bara 1442 akka lakkoofsa hijiraa takkaahuu Apriil 22 bara 2021 akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinu qophii gaachana Islaamaatii fi barnoota aqidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti gaachana Islaamaatiin eegalla. Addunyaan tun addunyaa qormaataati. Toltuu fi hamtuun nu mudattu hundi qormaata jiru addunyaati. Garuu maaliif qormaatamna? Gaaffii kanaaf deebii ajaa'ibaa Ustaaz Nu'umaan Alii Kaantu qopheesse. Abu Bilaaltu nuuf dhiyeessa. Itti dhiyaadha. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebii quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. There are few places in the Quran where Allah elaborates His guidance for trial. Human beings are created in this life, and one of the purposes of this life is to be continuously tested. And things that we have been given, all of them are actually tests. The good things that we've been given and the bad things that we've been given. And Allah talks about the fact that life is a test constantly. And this is not something that none of you are unfamiliar with. You've heard this all the time. Maaf qormaatamna. Waa'ee qormaata jiruu keessatti nama mudatu ilaalchisee Rabbi Qur'aana keessatti iddoo muraasatti waan ibse qaba. Ilmi namaa dachii kanarratti uumameera. Kaayyoon namni uumameef keessaa inni tokko walitti fufiinsaan qormaatamuudha. Wantootni dachii kanarratti nuuf kennaman hundi qormaata. Gaariin nuuf kennamus ta'ee hamtuun nu mudatu hundi qormaata. Rabbi irra deddeebiidhaan jiruun dachii kanaa qormaata akka taate ibsa. Hundi keessanis waan kana sirriitti beektu. Haa ta'u malee Qur'aana keessatti bakka tokkotti suuraa Al-Ankabuut keessatti waa'ee qormaataa haalaan ulfaataa ta'e dubbata. Sunis qormaata gaarii osoo hin taane waa'ee qormaata hamaa dubbata. Rakkoo jabduu keessa dabruun yookaan ammoo namoonni si dararuun yookaan ammoo hamtuu wahii si tuquun qormaata addaa tokko. Namoonnis wayita qormaata akkanaa qormaataman imaana isaanii dhabu. Rabbi Azza wa Jalla Rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam jireenya isaanii kan Makkaa gara xumuraa irratti ayatoota muraasa isaan irratti kan buusetu jira. Yeroo kanatti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam waggoota 10tti dhihaatuuf waa'ee Islaamummaa barsiisaa turan. Yeroon kunis yeroo dubbiin jabaatte ture. Yeroo kanatti dararaan godhamu, musliimootatti qoosuu yookaan musliimoota dhiibuu, maatii keessaa ari'uu, akkasumas gama diinagdeetiin qoqqobbii godhuu wantoota jedhaman bira dabree jira. Dararaan yeroo kanaa sadarkaa itti aanurra dhaqqabee ture. Musliimoonni yeroo kanatti tumamaa fi dararamaa turan. Sahaabota rakkoo jabduu akkana argan keessaa inni tokko Kabbaab ibn Al-Araat jedhama. Rabbi sarraa haa jaalatu. Mushrikoonni sahaabaa kana qabanii lafarratti kasala yookaan cilee bobeessanii akka inni duudaan irra ciisu isa dirqamsiisan. Wayita inni duudaan ciisu isaan ammoo isa gubbaa bahanii dhaabbatu. Haala kanaan duudi isaa gubataa inni siyyaa ture. Jarri garuu isa gubbaa bu'uu didan. Duudi isaa guutuun irraa gubatee baqee haga dhumuutti azabaa turan. Inni yeroo kanatti gubaa irraa kan ka'ee qaamaa fi hamleedhaanis miidhamee ture. Haala kana keessatti gara ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufuudhaan booyaa yaa ergamaa Rabbii nuti warra dhugaa qabatee jiru Rabbi maaliif dararaan kun akka nu mudatu nutti dhiise jedhee gaafate. Waan gaarii dalagaa jirta taanaan maaliif rakkoon si tuyxi? Ummanni kun warra dachii kanarra miilaan deeme keessaa warra irra gaariidha. Warra ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tumsaa turanidha. Dalagaa gaarii namummaan arge dalagu osoo hin taane dalagaa guddicha dachii kanarratti dalagame warra hojjetaa turedha. Ta'us hamtuun dachiirraa hundi isaan mudataa ture. Namoonni hedduun an waan gaarii dalaguudhaaf tattaafachuutti jira.
garuu maaf rakkoon na mudata jedhanii gaafatu. Gaafii rakkoon tun maaf na mudata jedhu gaafachuudhaan duratti anii fi ati waan takka yaadachuu qabna. Nuun dura namoota nu caccaalan hedduutu dabre. Nabiyyoota warra nabiyyootaaf tumse, nabiyyootaa fi namoonni nabiyyootaaf tumsaa turan kunniin hamtuu nuti jireenya keenya keessatti mudatu mallu caalaa hamtuu jajjabaa hedduu arganiiran. Kun dhugaa jiru kan Rabbi keessa isaan dabarseedha. Ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam walitti fufiinsaan waggoota 10 arrabsamaa turan. Isaan ajjeesuudhaafis yaaliin godhamee ture. Firrummaan isaanii guyyaa guyyaan isaan arrabsaa ture. Kana hunda kan dhandhame ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. San booda manaa fi biyya isaanii akka lubbuutti jaalatan dhiisanii akka baqatan dirqisiifaman. Isaan ajjeesuuf waan itti gamaniif baqachuun dirqama ture. Jireenya isaanii gama tokkoo yoo xiyyeeffannaan ilaalle jireenya miidhamaa ture. Miidhaa akkaan hamaa keessa dabarsan. Namoonni isaanitti dhihoo jiran kan karaa isaanii hordofuu murteessanis rakkoo waliin dhandhaman. Namoonni gariin ani maaf islaamummaa hordofa? Islaamummaan maal narraa barbaada jedhanii gaafatu. Yoon islaamummaa hordofe ani hoo maal argadha? Jireenyi kiyya qajeelaa? Rakkoon kiyya naaf furama? Hojii argadhaa? Fayyaa argadhaa jedhanii gaafatu. Namoota akkana jedhutu jiru. Andur salaataa hin turre. Osuma akkanatti jiru yeroon qormaataa gahe. San booda salaataa fi ibaadaa godhuu jalqabe. Du'aayii hedduus godhe. Wantoota haraama ta'anis ifirraa dhiise. Ta'us qormaata san hin dabarre. Eegasuu ibaadaa san godhuun maal faayidaa qabaree? Homaa faayidaa naaf hin fidne jedhan. Yaadni namoota kanaa yoo an gara amantii deebi'e amantiin an itti amane sun waan gaarii naaf godhuu qaba ilaalcha jedhu irraa madda. Karaa wayiitiin na gargaaruu qaba jedhanii amanu. Amantiileen biroo waan kana namootaa kennuuf tattaafatu. Gara iddoo amantii tokkoo itti gaggeeffamuu dhaqxanii fakkeenyaaf sanama mana san keessaa dura dhaabbattanii waa itti sadaqattanii konkolaataa barbaada jettanii sanama sanitti himtan. Yookaan ammoo rakkoon amma natti jirtu tun akka narraa deemtu barbaada jettaniin. Sababni isaa waadaan namootaaf seename dachii kanarratti wanti hundi ni qajeela kan jedhu waan ta'eef. Sababa kanaaf namoonni warra qulqulluu yookaan quddus jedhaman bira dhaqu. Yookaan ammoo sanamaa fi wantoota gabbaramuudhaaf bocamanitti deebi'u. Sababni isaatis warri kun cinqaan isaanii kan dachii kanaa akka isaan irraa dhiqamu barbaadu. Haa ta'u malee Qur'aanni yaada kanaan faallaa nu barsiisa. Namoonni hedduun osoo gara islaamummaa hin dhufin dura jireenya gaarii jiraataa turan. Wayita nabiyyii bira dhufanii amantii kana qeebalan ammoo maatiin isaan jibba. Maallaqa duraan qaban saamaman, tumaan dararaman, jireenyi dachii kanaa azaaba itti ta'a. Kun hundi waan islaamummaa qeebalaniif isaan mudata. Kanaafuu akka warri amantii biraa jedhanitti nama tokko yoo gara islaamummaa waamtu jireenyi kan keessii qajeela jechuu hin dandeettu. Seenaa dhugaa takka yaadadha. Hedduun keessan tarii nama Joel Olstiin jedhamu beekuu dandeettu. Ameerikaa kutaa Houston keessatti lallabaa amantii kiristaanaa beekamaadha. Namni kun akkaan beekamaa waan ta'eef waa'ee isaa beekuudhaaf hedduu jinqame. Dhaamsi inni dabarsu dhaamsa akkamiiti jedhee gaafadha. Tanuma keessa wanti beekuu qabnu Rabbi waa'ee Injiilaa fi Tooraat ni dubbata. Kitaabban sanniin keessa ifaan xiqqoon akka jiru nuu hima. Wanti qajeelumaaf ta'u muraasni ni jira. Rabbi kitaabban duraan buufaman guutumaan guutuutti sirrii miti jedhee hin haqne. Kanaafuu maaltu jira kan jedhu ofii kiyyaa beekuudhaaf carraaqii godhe. Inni wayita barsiisu namoonni akkamitti akka isa dhageeffatan, yaada isaa akkamitti akka fudhatan kan jedhu laaluu barbaade. Waggoota muraasa dura ayyaana Kirismaas dursee gara magaalaa Daalaas dhufe. Anis tikeeta isteediyeemii ittiin seenan bitadhee seene. Achittis teessoo isteediyeemii keessa jirurra taa'ee sagantaa guutuu isaa sa'a 3 daawwadhe. Sagantaa san guutuu malaale. Waan isaan dalagan arguu fedhe. Maaltu achitti akka raawwatamu beekuu barbaade. Sagantaa guutuu san keessatti haati isaa dhufte. An kaansarii qaba ture. Doktoroonni ammoo waggaa takka qofa qabda naan jedhan. Ani immoo Yesuus ati waggaa 15 naaf kennita jedheen. Maaltu mudate beektu? Waggaa 30 dabreera. Wayita kana dhagaan namni hundi harka dhaha. Sana booda namtichi dhufee rakkinni kun furameera jedhee barsiisa. Dhageettu waggaa kana keessa hiikaa isin bultii keessan diiguuf taasistan san irratti gooftaan isin gargaara. Himannaa raawwattan inni milkooftan. Dalagaa haarawaa ni argattan. Makiinaa haarawaa ni bitattu. Dalagaa irratti guddina ni argattan. Kun bara hojiiti. Kun bara wanti hundi qajeela itti raawwatamuudha. Sababni isaa isin Yesuusitti deebitanii waan jirtaniif inni isinii raawwata. Jedhaa barsiisa. Warri kun waan ji'oota itti aanan 12 keessa mudatuudhaaf deemu wabii kennanii jiran. Dhimmi diinagdee, dhimmi fayyaa, waa'een kaansarii hundi furameera. Addunyaa kanarratti wanti hundi qajeeleera jedhanii wabii kennan.
Sa'a sadiif waanuma kana haasawa. Namni achi jirus eeyyan ni ta'a jedhan. Sababni isaa turtii dachii kanaa irratti jireenya gaarii jiraattu jedhaa waadaa seenan. Quraanni garuu qormaata dhugaa jabaa ta'e kenna. Laqad khalaqnal insaana fii kabad. Ilmoo namaa dhugumatti cinqii yookaan rakkoo jabduu keessatti uumne. Jireenyi dachii kanaa haalaan jibbaachisaa ulfaataadha. Namoonni gariin gama maallaqaatiin rakkataniiran, gariin gama xiinsammuutiin rakkataniiran, gariin namaa humnaan rakkateera. Rakkoo gosa garagaraattu jira. Yeroo tokko tokko rakkoon qaamuma keetirraa sitti dhufa. Yeroo tokko tokko namoota si marsanii jiran irraa dhufa. Yeroo tokko tokko sababa qilleensaatiin rakkootu dhufa. Madda garagaraa irraa dhufu. Jiruun dachii irraa kun jireenya qananii qofaan jiraannuu miti. Akkasumas jireenya hiraarii qofaallee miti. Waan rabbiin nuu kenne hedduu kan jireenya dachii kanaa gaarii nuuf godhu hedduutu jira. Haa ta'u malee akka quraanatti jireenya gaarii jechuu fi akka namni biroo jireenya gaarii itti hiikkatu garaagarummaa guddaa qaba. Namoota birootiif jireenya gaarii jechuun kan namni si hin hiraarree, maallaqa guddaa baankii qabaachuu, makiinaa qabaachuu, mana qabaachuu, fayyaa qabaachuu fi kan kana fakkaatu jireenya gaarii jedhama. Kanaanis itti dhihaadheera. Abjuun warra Ameerikaa isa kana. Garuu quraanni jireenya gaarii kan jedhu osoo haga fedhe rakkoon si biraa fi naannoo kan keellee jiraatee ilmi namaa waan fedhellee sitti dalagee keessi kan kee tasgabbii qabaachuudha. Waan rabbiin siif kennetti gammaduu qabda. Wanti jireenya keessatti mudatu ni dhufas ni deemas. Yeroo kanatti wanti gatii qabu wanti ati akkaan kunuunfatuu qabdu imaana kan kee kan keessaati. Maallaqni dhufee deema. Dalagaa argattee ni dhabda. Namoonni jireenya kee keessatti mudatanii si biraa deemuu danda'u. Namoonni na biraa hin deeman jettee eegde hedduun si biraa deemuu malu. Kun waan ta'uu danda'uudha. Tarii namoonni isin itti hirkattan jiraachuu malu. Rabbi ammoo yeroo tokko tokko namoota akkaan isinitti dhiyaatan maatii keessan abbaa fi haadha, obboleewwan, ijoollee waahila jiruu isin biraa fudhata. Duuti isaanii ammoo qalbii akkaan cabsa. Duuti waan karaa salphaan obsanii bira dabranii miti. Garuu Rabbi waan godhu beektanii onneedhaaf jabina kenna. Qormaata kanneen keessa ammoo akka dabartan isin taasisa. Wanti fedhellee mudatu, wanti fedhellee alaa mudatu keessi Rabbiin walitti hidhate taanaan milkoofteerta jechuudha. Kanatu jireenya gaarii jedhama. Waa'ee milkii guddaa wayita haasofnu fakkeenya Nabi Ibraahim alayhi salaam fudhanna. Namoota dachii kanarra jiraatanii fi milkii guddaa argatan keessaa inni isa tokko. Garuu mana keetii ari'amtee bahuun akkamitti milkii jedhamee fudhatama? Mana maleessa ta'uun akkamitti milkii jedhama? Ilma kan kee gorra'e jedhamee ajajamuun akkamitti milkii jedhama? Maatii kee gammoojjii jidduutti dhiisii deemi jedhamuun akkamitti milkii jedhama? Ibidda guddaa allaattiin gubbaa barrisuu hin dandeenye keessatti darbamuun akkamitti milkii jedhama? Gubbaa irraa jireenya nama sanii yoo laaltan rakkoo hedduun marfameera. Ibiddatti darbamuun, mana ari'amuun, namootaan ajjeefamuu barbaadamuun isaa seenaa ulfaataadha. Fakkeenyaaf mana nama wahii biraan darbaa jirtan haa jennu. Namni sun mana ajaa'ibaa guddaa isaa qaba. Warri kun warra milkiiti jechuu dandeenya. Garuu nama mana hin qabne karaa irratti kufee ciisu yoo argine maal ta'aniiti? Maal ta'anii akkanatti kufan jennee gaafanna. Wanti nuti milkii jennee fudhannu waan mul'atu wahiiti. Wanti kufaatii jennus waanuma mul'atu wahiiti. Ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam goda keessa waggoota muraasaaf jiraataniiran. Goda keessa jechuudha. Akka beelli itti dhagamee garaan isaan hin jeeqneef dhagaa irratti hidhataa turan. Nama goda keessa jiraatu wahii yoo argitan akkasuma namni sun namoota soorata seeraan hin sooranne yoo ta'e nama saniin nama milkaa'e jettanii hin waamtan. Haa ta'u malee ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam warra akkaan milkaa'an keessa adda dureedha. Ani yeroo hedduu kutbaa yoo godhu aayaa takka yookaan lama qofarraa haasaya. Har'a garuu daqiiqaa muraasa naaf hafte tana keessatti suuraa guutuu isinii himuudhaaf yaala. Sababni isaa waan Rabbiin dhimma kanarraa dubbatu sirriitti akka dhageeffattan barbaada. Ayatoota hunda keessa gadi bu'aa hin ilaalu. Waanuma Rabbiin jedhu akka dhageettan barbaada. Ammoo dhaamsi isaa ifa akka aduuti. Keessa gadi buutanii ilaalus baattan dhaamsi isaa ifaadha. Alif Laam Miim Ahsiba Naas. Ummanni sila ni yaada ayyutraku. Tanuma keessa waan takka isinitti himuu fedha. Suuraan kun Alif Laam Miim jedhee jalqaba. Namni tokkollee kan hiikaa Alif Laam Miim beeku hin jiru. Rabbi dhimma kanaan wal qabatee waan nu barsiisutti jira.
Barsiisaan tokko waan tokko kan hiikaan isaa maal akka ta'e namaaf hin galle maaf nama barsiisa? Rabbi suuraa kana wayita jalqabu wanti isin abadan hubatuu hin dandeenye ni jira jechuudhaan jalqabe. Wanti kun maaf na mudataara kan jedhuuf deebii yeroo itti hin argannetu jira jedhaa jalqabe. Kun waan deebii argatuu hin dandeenyedha. Akkuma aliif laam miim maal jechuudha jettee gaafattee deebii hin argannetti rakkoo garii maaf na mudata gaafii jedhuufis yeroo deebii hin argannetu jira. Rakkoon kun cufti maali gaafii jedhuuf yeroo deebii dhabnutu jira. Namoonni maaf akkana na godhan? Rabbi maaf waan kana natti dhiise? Wantoota jedhaniif yeroo deebisaa hin argannetu jira. أحسب الناس أن يتركوا سلو من يكنوا متديفما جدني يادو أن يقولوا آمنا أمن نجر روان جدنيف هنقرة من سهني فتنان جچ عربي كان دوريتي فتنا جچون ورقي فودني إبدا كان هو إقبا كايودا سبب نيسا هو آكان قداتا إيو أرغتا ملي ورقي هو إسو هندن ديتن yoo akkasitti gubdan xurii warqii keessaa baha ispoonjii fayyadamtanii warqii qulqulleessuu hin dandeettan saamunaan hin qulqulleessitan kanaan warqiin hin qulqullaa'u ibidda akkaan jabaa irra keettee baqsuu qabda rabbi jireenya keenya akkaataa warqiin qulqullaa'u sanitti wal fakkeesse gama biraatiin isinillee warqiidhaan jechuutti jira. You have to melt gold under extreme heat. Allah compares our trials in life to gold being purified. And that's his way of saying you're gold. Ifaan golgoloyne kadukkana mooyu Ilaahin nuuf ibsee ka hunda dandayu akka dharri cabdee dhugaan ifabbayu nuur alhudaan ifee rabbiin nuuf akayu. MashaAllah barumsa ajaa'ibaati. Ustaaz Nu'umaan Alii Kaan Rabbiin umrii isaa dheereessu jenna. Obboleewwan gama afaan Oromootti nu hiiktanis galata guddaa argadha. Amma gama barnoota aqiidaa qulqulluutti tarkaanfanna. Sheek Huseen Soraa Booranaa wajjin turtii gaarii. gari nama waan hin taane yaala ija makhluuqaatiin khaliqa ilaala. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. dhaggeeffattoota fi hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Qoodii lammaffaa kutaan 25 ka barumskeenna arda min aqiidatil qaadiyaaniyyaa كول الله عقيدة ورا قاديان واللي براتو جرو فرقة قاديان فرقة جدمت فرقة جلتو إسلام ما إمت كامو إسلام ما رفقو كإسلام ما وتوكسان الرنقبني كإسان لنا كسمت إسلام ما رواتوكين قبني أمت إسلام ما بلي سفدوف maqaan isaan deemanii maqaa islaamati ammoo isaan islaamummaa irra fagoo watokki islaamummaa irraan qabanii faallaa islaamati warra kana asiin dur dubbanne waan jenne namichi tokkedhe firqatan jalqabe ka tokkedhe firqatana biyyi hindi keessatti argamsiise karaan inni argamsiisen karaa ummata ingiliiz akkana mootummaa ingiliiz mootummaa abbaa irree mootummaa kanattu muude eegi suni waan akkana argamsiis jedhanii ergatanii erga kan itti kennanii erga kanaan muudanii akkasitti namichi kun firqatan biyyisuun keessa babal'iseedha. Ummati ammoo ingiliizonni isaa waan kan hojjetaniif tokkummaa islaamaa cabsuuf islaam gargar baasuuf maqaa jihaada balleessuuf tanaaf isaan waan kan hojjetan isaan biitan garboonfachuu fedhan biyya yoo garboonfachuu fedhan karaa kanaan malee garboonfachuu hin danda'anii yoo akkana waan hin taan keessatti uumanii isaan addaan baanii tokkummaan isaanii cabxe asii garboonfachuu danda'anii garboonfachuu fedhanii
يو كلمة لا إله إلا الله سين ججبدو تات وبوليين ما الإسلام ما يو سين توكتات يو كتاب ربي توججون جرات سنة نبي عليه الصلاة والسلام وججون جرات أسيت أبدا قربون فتشو هندن داني ما جنا مكا جهاد الجرا مكان جهاد كن ججبا هم بيتني أسيت هذا والنفيت رفت قربون فتشو نما هم جدو تنافو أمت كان كركمين قربون فنا جدني أجرا نم كيس بربادني نم إسان افتو كومة الدم ففتعسون إسان افتهو كاكنا كلالني نمج كان أرغتني أكسيتي حقيدة كانك كني فتعسوف جيتشا أكني تكما إسلام ما بلسوف جيتشا نمج كان مودني جيتشو مرزا غلام أحمد فمج جدن نمج كان أكيدة كان ببلس بيسون كيستي نمج جلسي نمدو قرار رغورسي نمي يدو مسكينة شوبا وانجدن كان هم بيك نمي يدو شوبا دينا كيسر رف كأمتي أدى أوف إدو نمكو بن كابولا أمو دينا ربي هنجي جيرمت لكن يا أخي والنسر بربادا شوبا أمتي ديمون أبدي إساتي ما ميدتيف أريد ديريفتيف مكا إسلام ما إمتيف قولين فيقني نميكي كمان ديما جيتشلالي شوبا أدى جيرا زبان كان فرقة أدى جرا كما كان إنسان ديماني مكا إسلام ما قبان مكا إسلامت كيسي أمو أكبرات يادي أكبرات نم يدون الرنبيك مرزان أكسين نم جلسو دندهيد جلني ساكم بابلة جنان زبان سنتي الشيخ ثناء الله شيخ جدا عالم حديثة أميرة ور حديثة بيهندي كيستي sheekichi kun mirza kayyaame kootti dheeni eegi sun idduu isaanii wal falmiin garsaa sadii argamte wal falman wal morman wal mormii kan keessatti sheekichi kun ummat qaadiyaaniyyaa mirza kan jallinni isaanii addeessidha kunu asiin kitaab rabbi faallessitan asiin sunna nabiyyii faallessitan tun hin jirtu tun akkana tun akkana tun akkana jedhe waan jira guutuu addeesse fi jechu aalimtichi mirzaan jecha aalimtichi ittiin suni hin fudhanne mata jabaati aalimtichi hin dhowwu lakkii wanni kun siin baastu yaa mirzaa waan oofte kan dhiisi diina rabbi kanaa miti diina rabbi faallessuu jirta yaa mirza dhaabadhi ka jedhu aalimtichi akkasii yaamee gorsee gorsa alimticha hin fudhanne hindideedha mirzaan mata jabaatee waan duraanoof ka aqiidaa sun akkasumatti itti jabaatee oofee jechu ati irraa alimtichi yaamee waan jedheen mubaahala goonaa jedheen mubaahala jechuun wal abaaran nuhu lamaan keessanam kijiba rabbiin addunyaarra haa kaasu rabbiin addunyaarra is haa buqqisu jechuuni wal abaaranii kanaan walii kakatanii akkana eegasi aalimtichi akkasi mubaahala kana godhee walii kakatanii mirzaan haguun bulle addunyaarra godaane aalimtichi eegisuni gar waggaa 40 jiraate subhaanallah melaalidha abba haqalaal nam baaxilaan deemulle laali nam dhugaan deemulle laalii jechu maaliif ennaa mubaahala godheedha aalimtichi dubbii galeef ak wanni inni oof kun haqin tahin wanni inni oof kun baaxila ak wanni kun diina rabbi irra qulqulloo abadan ak wanni kun diina rabbi keessa hin jirre aalimtichi dhibbatti hubate achirra mubaahala waliin godhe rabbiin subhaana aalimtichi gara waggaa 40 jireessi eegii namichi kanaati namichi ammoo haguun teenne addunyaarra godaanee jechuudha ummati kun ummat diinarra fagooti ummata watokkolle diina walitti dhaansin qabne nama hedduun ammoo hin beeku dubbiin nama hedduun galle keessumatti obboleeyyan keenya hedduu warri du'aataa kagam diina yaaman ufee gadha fuula akkanaatti haqiida baradha haqiida barachuun barbaachisa yoo haqiida hin beekne wom argite walitti oofta maqa tokkummaatiin islaamii tokko naam islaamii tokko abadan laakiin tokkummaa islaamummaa maanti jabeessa tokkummaa islaamummaa wanni jabeessa haqiida barachuutu jabeessa maan jennaan ummati bid'aa saahibii bid'aa
ummat tokkummaa islaamummaa balleessuu deemu nam tokkummaa islaamummaa balleessuu deemu beetti malee tokkummaa islaamummaa jabeessuu hin dandeettudha. Dogongora yoo bakkiif tokkummaa islaamummaa jabeessuu beeti abba jallinna beeki nami kun jallinnaan beekaa jechuu beeki jallinni isa beeki jallinni isa ummat islaama hubachiisi yoo nasiixa diinaa feeti yoo nasiixa kitaab rabbiiti feeti nasiixa sunnaa rasuulati alayhi salaatu wassalaam feete nam jallinnaan deemu nami kun abba jallinnaati jallinna akkanaatiin deemaa jallinni isa kun kana jedhi tokko tokkoon lafkaahii gartee namaa addeessii jechuudha. Ummati kuni ummat diinarra fagooti waan nama ajaa'ibu isaan waan jedhan sahaabaan rasuulatiif alayhi salaatu wassalaam warri mirza ordofu tokkuma garagarummaa hin qabanii jedhan jechuudha. Sahaabaa rasuula qabeenyi isaanii lubbuu isaanii diina fechuu wareegan rasuul bir dhaabatan alayhi salaatu wassalaam diina kan dhaqqabsiisuuf jecha biyyi isaanii gad dhiisanii qabeenyi isaanii dhiisanii godaananii biyyin beenne galanii diina rabbii gad dhaabuuf jecha waan hagasii kafalan ka rabbiin subhaana quraan keessan faars ka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam faarse haal nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam isaan irra jaalateen ka inni addunyaa irra deeme sahaaba rasuula ka akkana kanaaf warra mirza ordofu ka diina iyyuu hin qabne ka diina irra fagoo ka mirzaan nabiyyi jedhan warra akkana kanaa wal qixeessan mee akkamii wal qixaata mee kana kamii wal qixaata nami qajeelaf nami jallataan tokkechuun hin maluudha halkanii guyyaan tokkechuun hin maluudha ummati kun dukkana kalkaniiti sahaaba rasuula ka ifan ka fuuli isaanii ifu ka fuuli isaanii nuuri ajaa'iba nuuri iimaana irri jiru mee akkamii wal qixaatan sahaaba rasuula ka khayrii facaasan ka islaamummaa facaasaniif warri kun warri kufrii facaasu ka jallinni facaasu ka waan hamtuu facaasu eessa wal qixaatan wal qixaachuu hin danda'an abadan sahaaba rasuula ka nabiyyi ordofan nabiyyi rabbiin subhaana ergate ka rabbiin quraan keessa dubbatee addeessee nabiyyummaa isa wanni guutuun beettefi isaan kanaaf warri ammoo nam jallata ordofu namichi faasiqa kaafir ordofu mee akkamii wal qixaata abadan wal qixaachuu hin danda'anii jechuudha. Nami kan feete jariidatul fadli jariidaa jedhan adadii jariidaa 92 gaafii jariidan barreeffam maayoo 28 barkum tokkoof 918 achi deebitee laallachuu hin dandeettaa jechuudha. Jallinnaadha haqiidaan isaanii tan isaan ammallee hajjii wanni isaan itti beekan hajji laal islaamummaa keessatti hajjiini utuba islaama shaniin keessa tokko hajji jechuun islaam biratti ziyaaratu beeytillaahi alharaam hajji jechuun akkana makka ziyaarta waan achitti hojjetan ka achi geegessan ka hujii achi deemtee hojjetta bultii beekamtuu taate guyyaa beekamtuu taate bakki beekamtuu taate keessatti hajjiin kana qaadiyaan biratti hajjiini qaadiyaanii fi qabri namichi qaadiyaan kan ziyaarutu hajji jedhama akkana nami qaadiyaan ziyaar ka qabri gartee namichi kana ziyaar hajji godhe laa ilaaha illa allah ayyu kitaabin haada wa ayyu diinin haada kun diina kamidha diinummaan akkana eessa dhufe hajji jechuun beyti rabbi ziyaaru walillaahi ala annaasi hijjul beyti rabbiin subhaana kan jedhaan namir wanni jiru beyti ziyaarutu namirri jira kanattu namirra dirqama rabbiin subhaana namirri kaay beyti makka kana isaan bira qaadiyaan ziyaaru qabri mirza gulaamu ahmad ziyaaru kan ziyaaranii jennaan kanattu hajji jedhama subhaanallah isaan kan maaliif fakkeessan ummati islaama yoo madiina dhaqan masjid rasuula alayhi salaatu wassalaam ziyaaranii رسول الله سلاما عليه الصلاة والسلام مسجد الرسول زيارني رسول الله سلاما إساوان أمتي إسلام أجد كان دين إساني كيسماني فكيسني
biyyi qaadiyaan ziyaaruu qabri gartee namichi kana ziyaaruu kanattu hajji jedhamaa jedhani waan islaamummaa keessa beekama ta'e suni diina isaanii keessa kana fakkeessanii kan hojjetanii haadaa baaxil kun waan diina rabbi hin qabneedha abadan. Tanaafuu iddoo yoo san laaltan ummati gari warra ammatti yoo san gartan biyyuu hindii kan jaalatu jira ammatti warra ahmadiyyaa yookaan qaadiyaaniyyaa hin tahin ka biyyuu hindii kan jaalatan odoo hajjiin godhinu hindiin deemani hindi deeme achiin duubatti hajji godha kunillee waan deemuuf qaba beeki waa iddoo wal keessa jira kunillee waan deemuuf qaba laakiin ammoo ka rabbiin subhaana dirqam sirra godhee makkaa beeki akkana biyyi rabbiin subhaanan dubbatiin ka rabbiin dhaqisee arsiin hin jedhiin ka yookaan rabbiin hajji itti deeme hajji gorsiin hin jedhiin olum kaatee akkanumatti ummata qaadiyaaniyyaa kana hajji godhaa yookaan hajjii nasii jechuun jallinna guutuu gartee caalee jechuudha. Isaan biratti bakkitoon muqaddasaa bakkitoon qulqulleeffamtuun sadii jedhan makkaaf madiinaa qaadiyaan milaal bakkitoon qulqulleeffamtuun sadii makka madiinaa qaadiyaan biyyi isaaniiti biyyi hindiitii jechuudha. Islaam bira bakkitoon qulqulleeffamtuun sadii makkaaf madiina fi beeytul maqdis bakkitoon qulqulleeffamtuun tan sadeen isaan maan godhan bakki beeytul maqdis kana masjid qaadiyaanii jijjiiran bakka rasuulii alayhi salaatu wassalaam beeytul maqdis jedhe kana si kaasanii masjid qaadiyaanii jijjiiranii jechuudha. Tanaafuu ummati kun akkanatti waan hin taane islaamummaa keessa fidanii nami kan feete jariida gartaree fudubban suni achi deebite laaluu dandeetta. Ammallee ummati kun wanni isaan fidan baatii 12 tabaatii islaaman tahiin baatii akkana tanaa fidanii gartee uumanii jechuudha. Maal jennaan islaam bira baatiin 12 baatiin 12 tun isin mataan ibaadaa adda ka keessa geegessanii jira baatii akka ramadaana fa soom keessa geegessan baatii akka baatii hajjii fa dalaga hajjii keessa geegessan baatii akka shacbaan soomi keessa jaalatama baatii akka muharram guyyaa ashuura keessa jira akkana guyyaa arafaat jira guyyaa ciidat jira islaamii gartee akkana baatiin tun wadiifa qabdi hojii qabdi isaan maan godhan baatii tan dhiisanii baatii 12 baatii birata akkana tan maqaa itti baasanii ufi uumatanii akkasitti argamsiisanii akmaan jennaan ibaadaa baatii islaamummaan fakkiif dubbattu sun keessatti argamtu hin hojjenneef baatii isaanii sun keessa fadliin kun hin jiru dalagaan kun hin jiru tanaafuu isaan kanirra baqachuuf dalagaa islaamummaan baatii tan keessa dirqam godhe yookaan akka dalagaan tun baatii tan keessa jaalatamtu kan islaamummaan godhe kanirra baqachuuf jecha baatii 12 tabiro akkasitti uumatanii kophaa qabanii jechuudha. Baatiin tun as-sulhu jedhan at-tabliigh al-amaan ash-shahaada al-hijra al-ihsaan al-wafaa al-dhuhuur tabuuk hiikaa nubuu'a al-fathi jedhan ajaa'iba mima qummaan isiitu akkam jijjiraa maqummaan isiitu tokkollee nu gartee hin qajeelu nami kan feeti al-qaadiyaanii wal-qaadiyaaniyya kitaabedhaan fuulli bitokoof 21 laaluu dandeettaa jechuudha. Ajaa'ibaadha yoo takkan laaltu mee islaamummaa maa walitti dhaansi qaban nan baatii kophaa qabu nu baatiin ta'e muharram safar rabiica al-awwal rabiica al-thaani jimaada al-awwal jimaada al-thaani akkana deemtidha haqi isiin deemte dilhijja baatii hajjiitiin baatutti inna ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahra rabbiin subhaana kan jedha akkanaan lakkoofsi baatii rabbiin biratti adadii gartee lakkoofsi baatii 12 ka rabbiin subhaana kitaab keessatti dubbatu 12 ka ummati islaama lakkaawatu beekama isaanin jijjiiranidha kan jijjiiranii baatii bira baafatanii akkasin maqaa biraatiin yaamanii ajaa'iba eegas ammallee isaan waan jedhan nami gaafan qaadiyaaniyyan tahin kaaqiida qaadiyaaniyyatan hin fudhatiin muslim tahuu danda'u kaafiraa jedhan kaafira irratti salaatan
qabri isaanitti nawwaalan namichi kun kaafira maani fennaan nabiyyi isaanii mirzaatti namanne nami nabiyyoot keessa nabiyyi tokkotti namanin hin kafara mirzaan anbiyoot keessa jira nabiyyoot keessa jira inni rasuula nami isatti namanin kaafira muslim tahuu dandahu jedhan na'uudhu billahi min dhalik mirza eenyumatti erge yoo shayxaanii gartee ergimanii eega nabiyyi kennatti nabiyyiin tokkolleen hin jiru laa nabiyya ba'di rasuuli alayhi salaatu wassalaam akkan jedha nabiyyiin tokkolleen hin jiru eegi kiyya نبي آخر الزمان رسول عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين رب سبحانه قرآن كيسة كنجدا رسولك إن لما أنبيوتي سرات دابته إسان دوبة أنبيان تقولين كإرقم هنجروا إلى قيام الساعة نمي إيجي نبيتي نبي يما إمته فهو كذاب دجال إنك هجبا صبا أكنار هن كجبا هن صبا مال نبيين تقولين إيجي نبيتي هنجروا أكنا قرآن تقولين إيجي قرآن كينتي إيجي قرآن نبيتي قرآن تقولين أفقرته هندن دهوجتو تنافو سوان جدا نمي مرزات نمانين نمي نبي يما إسات نمانين نمي كن كافرة مسلم تهو هندن دهوجدا مرزا متى إسات دبته وانجد يقول غلام أحمد فيما نقله المظاهري اطلعني الله على أن كل من وصلته رسالتي ولم يؤمن بي فهو ليس بمسلم مرزانا كنجلة نمي إرغان كي أكافي كإرغان كي برغي كإيغا سنتنا منين نمي سم مسلم تهون دنده نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نمي ستين كفرين مسلم تهون دنده نمي ستين كفرين ست منومتي شيطان سيرج ملي ربي سينرجني أكم ست منن مرزانا كنجدا كتاب رسالة الذكر الحكيم كتاب فولا أفرتمي أفوري لالتشو هندن دي تاجتو وانا ملك انفكاتا كسمت مرزان كن دبته نمينت نمانين كنديده نميكم مسلم تهو هندن دهو جتشو وانا كسي دبته كتابا الإلهام بيان ميعاد الأخبار المذكور في تبليغ رسالته فولا ددم تربة كيستي أكسر دبته نمينا نردفين كنان بالمين كأيجي سنين فالس نميكن لقم الرب في رسول سفالس نمي صور بالذاتي جتو كتاب كان كيسة دبته نعوذ بالله من ذلك نمي تجللنا كنك أبا فرقان قاديانية ركني سيتنا تنافو رب جللنا الرنوهاي قتي جللنا الرفقات دا فرقة تنالي الرفقات دا جللنا سي وبدا برمسك ينكاردا كنا بارك الله فيكم صفة ذات عيسى الله ما كان ربي دانسا الله كانت النباسي الله قرآن فديسا الله ربي رب ماسا الله إساتون فيمي الله قرآن فديسا الله إفتنو دامي الله إفتنو دامي الله 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 مولا الله 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 مولا ما شاء الله شيخ كينيا كبجما فجالة ما شيخ حسين سورا بورنا ربين اسني راها جالتو نولي وروان دقي رافا يدمنوها قدو eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakiraa argadhaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة